Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuuna jalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo Feermuuzii bareedaa maashaallah akkam namatti tolu akkam hin jaalattan jedhee yaade qabadhee isinii dhufee jira. Kunillee kinoo kan muqeetti naqattan shaayii garagaraa bishaan garagaraa maashaallah meeshaa babbareedaa kwaalitii ta'e jechuudha. Adda ta'e baay'ee tokko kabareedu wantoonni as keessa hin jiru baay'ees tokko isin ajaa'iba. Kunillee maashina juusii abbaa sadii hisanii maashinoota babbareedaa adda ta'e jechuudha. Wanta garagaraa jijjiiratee dhufee jira. Baay'ee oriijinaalii kan ta'e jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan meeshaa akkanaa kanneentu jira. Qabadhee isinii dhufee jira. Kinoo bitadhaa isinin jedha. Meeshaan kunniin baay'ee tokko babbareedaa gatiin isaallee akkasuma gatiin madaalaadhaan meeshaa baay'ee tokko bareedu jechuudha. Kun maashinni kunniin maashina shunkurtii, maashina juusiiti. Feermuuziin akka isin barbaadanii jira jechuudha. Kinooti maashinni juusii akkaataa isin barbaadaniin jechuudha. Diimaan gurraachaan kana akkasuma oriijinaalinatti illee caala kunillee maashina juusiiti. Motorri isaa gurguddoo argaatanii maashina juusiiti. Innillee abbaa akkanuma jira jechuudha. Maashina abbaa sadiitiin barbaadanii abbaa lamaatiin barbaadanii akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee tokko bareedaa. Kunillee maashinni shunkurtii kinoo argitanii kunniin maashina shunkurtiiti. Maashaallah baay'ee tokko ka bareedu maashina shunkurtiitu jira, maashina juusiitu jira. Waan baay'ee namatti bareedu keessaa kinooti kun ka kookisiiti. Akkana itti gacuuftanii jettan diizaayinii barbaadan jechuudha. Diizaayinii barbaade ofiitii kinoo diizaayinii of keessaa ofii qaba. Maashaallah baay'ee tokko bareeda. Isa baay'ee nama hawwatu jechuudha. Yoo barbaadan kinoo as keessallee hin jira. Keekii barbaadan kanneen hojjechuu dandeettanii kinooti baatiraa isaati jechuudha. Kuni baatiraa maashina daabbootti itti fayyadamuu dandeettanii isa kana qofa bitanii inni kun ammoo ofii qaba kinoo ofiitii maabiraatii itti sakka'uu qofa jechuudha. Inni gurraacha kun jechuudha. Maabiraatittis akka qofa maabiraatittis akkaatanii itti qadaadanii qofa dhiisuudha. Maashaallah baay'ee tokko bareeda. Meeshaa adda ta'e meeshaa baay'ee bareedu jechuudha. Maashinni juusii keessumaayyuu tokko lama waan herreegamu miti. Diizaayiniin isaa ta'e biraandii adda ta'e jechuudha. Maashina baay'ee babbareedu qabadhee isinii dhufee jira. Meeshaa kanneen namoonni baay'een gaafataa turtanii feermuuziin ammoo kan hin jirreen hin jiru warqaamaan barbaadanii haaluma isin barbaadaniin jechuudha. Baay'ee bareedaa akka ta'ee fi mijataa ta'e maashinni kun maashina juusiiti. Inni kun maashina juusiiti baay'ee tokko ka bareedu jechuudha. Maashaallah akkasuma wallahi oriijinaalii baay'ee oriijinaalii ka ta'e jechuudha. Inni kun ammoo maashinni kun maashina shunkurtiiti. Kinooti meeshaan isaa guutuun garaa keessa jira. Maashinni kun maashina shunkurtiiti. Maashaallah baay'ee tokko bareeda jechuudha. Baay'ee oriijinaalii ka ta'e maashina bunaa jechuudha. Akkaataa isin barbaadanii qimamii irraa buna irraa midhaan illee daakachuu barbaadan baay'ee isin daaka. Inni kun ka piizaati ka jalaa maashina daabbooti. Maashina oriijinaalii ta'e jechuudha. Ka gubbaa ammoo ka piizaati jechuudha. Kinooti maashinoonni akkaataa isin barbaadaniin jira. Bishaan ka xallalullee hin jira jechuudha. Guddaadhaan jira, xiqqaadhaan jira. Kanneen ammoo filannoon keessanii ofii keessanii filachuu dandeessan jechuudha. Isa kamiin akka filattan isintu beeka. Gahaan kiyyaan isin mul'isuu qofa jechuudha. Akkana fakkaata ooviniillee kinooti. Oovinii bareedaa akka ta'e jechuudha. Garaa keessaallee gubbaanillee stoofiidha. Ooviniillee hin jira. Xallaltuun bishaanillee jechuudha. Hiqaan as keessa hin jiru. Gaafii keessan qabadhee isinii dhufee jira. Inni kun kookisii xabbasaa, saambusaa xabbasaa, bomboliinoo xabbasaa, wantoota hundumaayyuu xabbasa jechuudha. Kan amma isin mul'ise kunniin illee maashina kookisiiti ooviniidha. Indaallemmaa hiqaan kunniin guutuun hiqaa maashinaati. As biratti kinoo distii abbaa torbaati ka barbaadanii filattanii bitachuu dandeessanii. Maashaallah meeshaa baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Rakabootiidha. Saarbiisiin kun wanta isinitti himu saarbiisiin kun saarbiisii siraamikiidha. Kan nyaata abbaa tokkooti. Isin ka barbaadanii bitachuu dandeettanii kararii guutuudhaan jira jechuudha. Waan isin ajaa'ibu magaalatan keessumayyuu baay'ee jaaladhee jira jechuudha. Filannoon nama hundaatu garagara. Isin as keessaa ka barbaadan filattanii siraamikiyyuu ta'e hundunuyyuu kararii qaba. Mircaa barbaadanii ka barbaadanii maratachuu dandeettanii akkaataa filannoo keessaniitiin jechuudha. Ka garagaraa isin qabadhee dhufee jira. Siiniin bunaa jechuudha. Kinooti akkaataa isin barbaadaniin diizaayinii barbaadan as keessa filachuu dandeettanii siinii baay'ee bareedduu fi baay'ee hawwatamtuu taate jechuudha. Siinii baay'ee babbareedduu guutuu isaati jechuudha. As biratti illee kinootii rakabootii kanneen ka barbaadan keessa filachuu dandeettanii. Saaniin kun walirratti akkana gurgurama walirratti jechuudha. 1,000 fi birrii 800 jechuudha. Akkana saarbiisii jala qaba. Saarbiisiin isaallee baay'ee bareedduu ka taate guyyaa hin gaddaallee bitee ture. Meeshaa baay'ee babbareedutu jira. Siiniin bunaa irraa jookii irraa maankaa inni kun makarajiin kun
abbaa gadaatiin barbaadanii akkaataa barbaadaniin bitachuu dandeettan jechuudha. Kaananiiti siinii ofirraa qaba jechuudha. As biratti kidaanii kanneen kan barbaadan keessaa filachuu dandeettanii kidaanii baay'ee bareedaa ta'ee fi oriijinaalii ta'e kidaanii feermuuziitiin namoonni baay'een barbaadan keessaa filadhaatii surutu godhaati. Sirushuut godhaa keessaan naa erguu dandeessanii namoonni hangmallee meeshaa bitachuuf haasa'aa jirtanillee yoo jiraattan kanneen illee keessaa yaada jijjiiruu barbaadan kanneen bitachuu dandeettanii inni kun ammoo ka aynataati jechuudha. As keessatti aynata barbaadaniin filachuu baafachuu dandeettanii as keessaa namoonni ammallee haasa'aa jirtanillee yoo barbaadan yaada as keessaa jijjiirtanii hiikaa akkanaa kanneen illee bitachuu dandeettanii namoonni nama wajjin haasa'aa jirullee namoonni booda bitachuu barbaadan yoo jiraatan kanneen sirushuut godhaatiin ergaa meeshaan hangadhiisu guutuun jechuudha. Hinjirri hinjiru meeshaa jiru malee meeshaa hinjirre gadi hin dhiisu meeshaa kanneen jechuudha. Sirushuut gootanii keessan ergitanii bitachuu dandeessanii isiniin jedha. Maashaallah baay'ee babbareedaa fi baay'ee tokko oriijinaalii ka ta'e meeshaan isinii mul'isaa jiru guutuun isaanii kan irra deebi'ee ammallee fuudhee baay'ee tokko natti toltee baay'ee tokko dhugamatti baay'ee tokko jaaladhee jira jechuudha. As keessatti sufraa nyaataa kuni kan nyaataatii fi karaa kabootii ofirraa qaba. Wanti isin beekuu qabdan gatiin isaallee maashaallah baay'ee bareedaa 1200 jechuudha. Baay'ee oriijinaalii fi baay'ee bareedaa ka ta'e jechuudha. Sufraan kun waan hin ciccitaa kunniin ammoo waraqaa gubbarraa qaba waan ta'eef maashaallah meeshaa kanneen jaalatan taanaan keessan na dubbisu hin irraanfatinaati. Meeshaa akkana fakkaatu kanneen bitadhaa isinin jedha. Makarajiin as keessatti ilaaltan kunniin jechuudha. Makarajii baay'ee oriijinaalii ta'e jechuudha. Baay'ee oriijinaalii ta'e akkaataa filannoo keessaniitiin isin qabadhee dhufee jira. Isin kan barbaadan keessaa filachuu hin irraanfatina. Barbaadan keessaa filadhaati kanneen keessaa ka jaalatan qofa sirushuut godhaan ergaa isinin jedha. Akka jaalatanitti toleef jecha isinillee hin jaalatan jedhee waraabee isaaniin kun ammallee sanirraan diizaayinii sanirraan xiqqoo layyatti jedhee kunillee kama aynataati jechuudha. Ka jidduu keessaa san hin qabu sanirraan layyatti jedha jechuudha. Xiqqoo kunniin ammoo wanti adda isa godhe cilfaallee qaba. Sun cilfaa hin qabu kun cilfaa qaba jechuudha. Ka jidduu keessaa san hin qabu garuuyyuu. Maashaallah meeshaa babbareedaa kanneen jaalatan taanaan keessan na dubbisu hin irraanfatinaa isinin jedha. Uummata jaalatamaa fi kabajamaa meeshaa ofii kiyyaa jaaladhe natti tolee jennaaniin isinillee haa bitattan jedhee isinii qabadhee dhufe jechuudha. Meeshaaleen kunniin baay'ee bareedaa meeshaa baay'ee oriijinaalii ta'ee fi biraandii ta'e jechuudha. Meeshaaleen kunniin meeshaan an qabadhee isinii dhufu akka jaalattanillee abdii qaba. Namoonni baay'een na gaafattan kinoo kanas asirraa laallachuu dandeettanii asirraa filachuu dandeettanii filannoo baay'ee qaba. Waan tokko lama waan hin taaneef filannoo baay'ee qaba jechuudha. Asirraa filadhaatiin natti ergaa isinin jedha. Kidaanattiin tun xiqqishuun tun kophatti gurguramti adiin tun jechuudha. Baay'ee takka bareeddu taate jechuudha. Furduudhaallee haala malee furduudhaallee jechuudha. Maashaallah akkana fakkaata meeshaan har'a qabadhee isinii dhufe inni kunillee ka kookisiiti qirtsii baasa jechuudha. Ka kookisiiti. Akkana fakkaata meeshaa kanneen jaalatan taanaaniin telegiraamiidhaan, iimuudhaan, waasaappiidhaan na dubbisuu hin irraanfatina. Lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti telegiraam ta'e, iimuu ta'e, waasaappii ta'e heloo jechuu hin irraanfatina. Asumaan saabskiraayib, laayik, sheer gochuu hin irraanfatina isinin jedha nagaatti.